barbadeessan. Obbo Dabalee Turaa jalaa immoo horii 3 fi re'oota 8 jalaa fudhachuun haadha manaa isaanii irratti reebicha hamaa raawwachuu jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Guyyuma sana gandichumatti dargaggoota 3 kanneen maqaan isaanii Lammaa Damisee, Tolasaa Geetaachoo fi Fiqaaduu Baqqalee jedhan haala suukanneessaan rasaasaan tumanii ajjeesuun barameera. Dargaggoonni ajjeefaman kunneenis bal'aa fi qonnaa maatii isaanii gargaaruun kan jiraatan yoo ta'u, erga sobanii waboo walitti dhufeenya qabduutiin ajjeesanii boodas maatiin isaanii akka reeffa hin kaafannes dhorkuu jiraattonni kunneen ibsaniiru. Gaazexeessaan onneen Surajii sirna awwaalcha Qondaala Baawoo Jaalbaatti Urgeessaa irratti waraana faashistii PP'n kan qabame hangarraa bakki inni bu'u hin beekamin jiraachuun himame. Mirga dhala namaa fi gaazexeessaan Sooraa Jirmaa Halii hojii miidiyaan sagalee hawaasa isaaf ta'e miidiyaa ONN irra hojjechaa kan ture. Hojii haqaa fi rakkoo hawaasa isaa sababa dubbatu qofaaf bulchiinsa Impaareettii keessatti baroota dheeraa firaarfamaa akka ture hiriyoonni isaa dubbatu. Gaazexeessaa Sooraan kan inni dhalatee guddate kibba Oromiyaa godina Booranaa ta'uu maddeen keenya kan nuuf qoodan yakkoota ammeenyaa raawwate osoo hin qabaatin murna maafiyaa PP'n doorsifamaa tureera. Sooraan hojii ogummaa gaazexeessummaan cinaatti yuunivarsiitii Kiiloo Jaarraa barnoota isaa digirii 2ffaa barachaa akka ture kan himamu yoo ta'u, eebba isaa Sadoolessa 2024 ture. Barnoota isaa irraa addaan cituun hangafni kun qindaatti waraana faashistii PP'n magaalaa Maqii irraa erga qabamee dhabamsiifamee kaasee haalli inni keessa jiru hin beekamin jiraachuu maddeen nuufeeran. Hiriyoonni fi maatiin isaa gadda guddaa keessa kan jiran sirni jibba uummata Oromoo irraa qabu biltsiginnaan hayyoota Oromoo ajjeese namoota gadda irratti hirmaatanidhu kan aadeffate. Guyyaa Jaalbatteen ajjeefaman kanas namoonni humnoota waraana abbaarree biltsiginnaan butaman hunduu harka isaanitti hiraarfamaa fi gariin magaalaa Maqii keessatti akka ajjeefaman ONN odeeffateera. Akka dhaabbanni mirga gaazexeessitoota falmu yookiin CPGN gabaasa baatii waxabajjii darbeen beeksisetti gaazexeessitoonni 54 miidiyaan isaanii cufamuu fi ari'annaa irraan kan ka'e biyyoota gaanfa Afrikaa, Awurooppaa fi Ameerikaa kaabatti godaananii jiraachuu ibsee ture.